دلاتي أردانتيو أردانتي قولهم موتي بكت دلت لكن لا قولهم موتي بكم مجراتو لكن جلو قفرة ميتولي عمري تيسان كيست نموت عمري بدأ كيساتي توكو أمتا ميكاتي أنا إيه أنا أمت إبادي دم وقاري بدو كوف دي دمي إيه تولي مي إنيو فبيتا مي ريوتا هنكي ورلو بونجيرو يرو أما شو بيقول والله نمو البيقول نمو الموريا والبين تولي خلو بونجيرو نجيرا إيه نمني أتيادة نجيرا خلو بونجيرو بيقول والله خنجرو بيقول tole abbaa dhiiraa hoo seenaa isaa beektaa inni hoo kana ismaati qashaatiin dhufe isaa xiqqashaa isaa ijoollee ani irra guddu tole hayya adeero maqaa keessan eenyuun jira maqaa kiyya Maamad Ibrahim Maamad eessa aanaa gursuma araddaatame addaa gabra guddaa gafra guddaa mee hayyoo haati dhiiraa isaa xiqqaatiin beekatte ati hoo isii hammam takkaa beekta ati hoo anu ishee gubbaadha jee ta'uu fuudhee aruusa isaanii cufanii mi'a. anaa guddoon na beeka ayyee ati ammata meeqa ani amata dhibbaa fi amata tokko amma 100 bara 2016 jechuudha. Tole mee hiriyoota keessan namoonni beektan eenyu faa jira gafra kana? hiriyoonni kan hin jiru. Tokko hin jirani? Tokko hin jirani faafamni fi gafra lafee ta'u. Faafamni gafra hin jirani? Hayya iddoo biraatoo eenyu faa beektan kan lubbuun jiru? Iddoo biraa bakka kan jiru. Abiraam Abdullaa guddaa inni gafra Abrahaam Abdullaa taakka Abiraam. Hayya hayyooti yatoo eenyu faa beekta nama biroo? Kan lubbuun jiru? Golawwan mootirraa kan lubbuun jiru ni beekta? wallahi aluun beeku bakkaan tidhaadha sun beeku amma isin akaakoo meeqa farra ejjitan? Akaakoo meeqa irra ejjitan? Ka meeqa isaati irra ejjitan? amata Laki ilmaan akaakoo ilmaan isin booda jiru meeqa isa irra ejjitan? kan biyyi dhaalle kan dhalte Ilmaan keessan yogguu lakkaawwattan meeqa farra jirtan? rakkoonni beeknu ilmaan aachee ilmaanti Man Safia, ilmaan saafiyaa Han Safia Mas Julesi Tandalte. Julesi Tandalte Taka, Han Safia Dalte Lama, Safia, Sadimi, Sadefa. Ayyoo ati dhiiraa too meeqa farra jirti? Aprapara Gistizin. anaa immoo Ati immoo sadaffarra jirti. ani Ilmaan agarre? ilmaan intaliyyaa ilmaan isaanii arki Sadefa. Meerra deebi? ijoollee intaliyyaa Taakka? ilmaan intaliyyaa ilmaan siidhaa dhadharan Lama? suniin arki Haya tole mee maal dhaamtan? Mee seenaa jireenya keessan keessa maal nuu dhaamtan? amma ijoolleen tiyya dhalte Haya beeku hedduudha jechuudha. hedduu Haya beeku haya eessa jiraatan? dhanqumaa fi bakkayyu jiran baabbilee Haya godaa haya bakkayyu jiran haya biyya keessa warri jiran eessa fa jiran biyya ala warri jiranoo? biyya keenya keessa ahoo beeku Haya baabbilee fi golomaatii fi sadiidhaaf haya suudii Saudi Arabia. mee maal dhaammattan mee maal dhaamtaniif dhaloota kana? Dhaloota isin boodaati maal dhaamtan akka ergatti? Jasboyne maladna, dilomne Dardara ammallee dardara. maladna. Kalau hidup
umrii sinaa dheereessuu ijoollee umrii sinaa dheereessuu isin aballisuu dhaamtan ka. isinis rabbi umrii isin haa dheeressu. Daran isin haa dheeressu. Hayyi ilmaan kanaaf maal dhaamtan irra deebitanii. Du'aayi gootanii fi. Du'aayi goonaaf irra yaane. Ayyi. Rabbi ilmaan teessanii isinis isin agarsiisu. Ayyi amiin. Ijoollee keenyaas ilmaan kiyyasinis ilmaan isaanii isin agarsiisu. Amiin. Isinis bakka taraan isin haa geessu. Amiin amiin. Bakka taraan isin haa geessu. Amiin. Jireenya. Mee haasawaa isaanii kana kuniif mataa walitti qabdu seenaa jireenya isaanii keessatti haala waliigalaa mee akkamiin nu ibsitan umriin badhaadhuu isaanii kana akkami kunuunsa godhaafii jirtan fuulduroomaa akkami qabachuuf karoorfatta. Nuti isa kee itti karoorfannee jirru akka isaanii nu haa godhu inneetuma isaan illee fi qabnee akka ijoollee kunuunsu jira jechuudha. Kanufaafuu ilmaan isaaniitis arganii jiran hoo ijoolleen gaa'e dhugaa akkuma baantu suni ilmaan si hoddu kan akka ilaa Golohumoo ilaa Suudii Arabiyyaa bakka jiran ilaa Baabbilee ilaa Jijjigaa bakka jiran qaban. Kanaafuu ilmaan ni horan. Isaanis galtee bakka jirutti rabbi akkuma isaanii kana walumaanuu anaa wajjin nu haa godhu jenneeti du'aayi goonaaf jechuudha ijoollee suniifis. Akkuma isaanii kana barbaannu nuti akka biraan barbaannu. Mee dhaloonni haadhatan ta'eetirraa dhalatan baay'ina isaanii gunifi tilmaamtu meeqani ta'a? Allah baay'inatti guddaadha yoo kam ta'e 50 taa'u 50 ni ta'a. Guddaadha maaliif ilmoon siima kan dhalte kan isaan sun ammaas fuudhanii daldalan kan ammaas ijoolleen tuu fufuutee dhalte waggaa waliin dhalte hisaaba bahuun beekan yoo xiqqaate 50 gahaatti hin qabamma. Dhibballee ni ta'a yoo walitti qaban dhalaa dhiira yoo walitti qabde dhibbanii taatti hin qabammaan. Xiqqeenya hin qabdu isiin ilmaan akkoo taatuuf hodduu qabdi hodduu qabdi. Achisiisee gartee ibaadaa hojii rabbi alee reessuun qaba. Nuti illee akkuma isaanii kanatti warra ijoolleen abooratti nu haa godhu warra akkasitti jabeessitee ijoolleenis kanaafuu isaan kana jabeessu jira fi qabna jechuudha.